Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota yuutuubii keefkoo mana keessan teessanii akkasumas biyya hambaa biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan ashamaa harka fuunee akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya bilillee birraa torbaniin qabannee isiniif dhiyaannu guyyaa har'aas qabannee isinii dhiyaannee jirra. Qophii keenya qopheeffannee kan isinii dhiyaanne qophii gootaati. Egaa akkuma beekamu qophiin bilillee birraa torbanitti seenaa goototaa qabatee isinii dhiyaata. Seenaan guyyaa har'aas isinii qabannee dhiyaanne seenaa gooticha Eebbisaa Addunyaa kutaa kan duraa isin biraan geenye akkuma jirru kutaa lammataa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Aga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa, nu faana bu'aa, dhaggeeffadhaan affeerraa keenyadha. Erga addi bilisummaa Oromoo biyyaa ba'ee gaggeessitoonni isaa biyyaa baqatanii addi bilisummaa Oromoo dhoksaadhaan socho'uu jalqabee booddeellee Eebbisaan sirba isaatiin ammeenya mootummaan Itoophiyaa uummata irraan ga'u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee ija jabeessa kan hin sodaannee fi ifaan ifatti shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan ga'u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Dargaggeessi egaa deeggarsa wabootiif qabus amma dhumaatti sodaa kamiinuu hin kiyyeeffamne dhaabatee hin beeku. Andina warana Utubatinafno Wali wajikana. Sababa Eebbisaan ija jabeessa ta'eef ifaan ifatti ajjeechaa fi sarbamiinsi mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti raawwatu balaaleffachuun dura dhaabachaa ture. Ofuma isaayyuu ilaalcha mootummaa keessa akka galu godhe. Akka Oromiyaa Support Group Press Reliance number 17 jedhutti nama umuriin 26 kan ta'e Riyaan Eebbisaa mootummaan akka isaan hordofaa jiru baree surveillance akka jiru baree Eebbisaan iddoowwan waltajjii adda addaatti konkolaataadhaan gaggeessaa akka ture ni dubbatama. Galate Bangondo amo La 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 gente Boina yoko Andina warana Yodobatin abno Aliwatin fadna. Jeefamuu gooticha Eebbisaa Addunyaa Booranatti ergama isaa ba'ee booddee Finfinneetti deebi'ee hiriyoottan isaa waliin otuu sirboota qabsoo hojjetanii wayita saroonni wayyaanee yaatee nama nyaattu sana jechuunis bara 1996 akka lakkoofsa Abashaatti sareen isaan nyaatte. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa kan qabu weellisaa Eebbisaa Addunyaa hanga bara 1996 yookaan hanga gaafa wareegamuutti qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureera. Ya jolle kolfi naan jedhu ilka maali na kolfa obsi naan jedhu gara maali na obsa afaan keenyaan dubbanne karaa deemuu dadhabne yaa bunaan daraarini amanaan reebisutti narra rabaabeetutti yadu'aan awwaamini yaa biyyoona nyaatini ammumaan beleessummaa ija kiyyaan argutti.
Sirboota qabsoo uummata Oromoo daran jajjabeessan hedduu gumaacheera. Hacuuccaa uummata Oromoo ragaa turaniif onnee guutuudhaan qabsaa tureera. Akka gabaasa Oromiyaa Support Group Press Reliance number 14 kan onkoloolessa 1996 akka lakkoofsa Habashaatti weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Addunyaa fi hiriyaan isaa Xannabaa Wayyeessaa ergamtuu humna tika mootummaa Itoophiyaan gaafa agaya 30 1996 akka lakkoofsa Habashaatti ajjeefamanii. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatanii mana isaanii cabsanii seenan, Eebbisaan mana isaa kan naannoo Shiroo Meedaa lakkoofsa Duwwaa 9 olaanaa 13 ganda Duwwaa 1 jiru keessa jira ture. Manni isaa kun kaaba imbaasii Ameerikaa kan Finfinneetti argama. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti reenfi mana keessaa harkifamee konkolaataa Land Rover kan lakkoofsi eeyyamaa mootummaa qabu government license plate fe'amee ergamtoonni mootummaa warri isa ajjeesan jalqaba namoonni karaarraa akka sokkan godhani. Namoonni dhokaasa qawwee dhagaanii manaa gadi ba'anii ilaalan gara manaatti akka ol deebi'an ajajamanii. Reenfi isaa guyyaa itti aanu hospitaala Minilik kutaa reenfaa keessaa argame. Erga Eebbisaan ajjeefamee maatiin Eebbisaa rukuttaa mootummaa keessa galanii. Ergamtoonni dhaadhiyoo Addawaawii kan Dambidoollootti argaman hacuuccaa fi dararaa cimaa maatii Eebbisaa addunyaarraan gahaa turanii. Jiraanni nafitee ciniinni gana tuutte keessi giree bite ofirraa haaduu laata naamesee gubulaata jarreenoo galuu didde dirree keessa nu yaatee qe'ee meeshaa koo fudde biyyaachee baasuu laata otoo akka garaa kootii biyyi koo Oromiyaa har'umaa beleessomti akka garaa taaree markaan galaa taaree yeroo ishee tura malee bilisoomu tolaaree. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota YouTube Keefkoo seenaan gooticha Eebbisaa Addunyaa kana sirratti goolabamu osoo hin taane seenaa bal'aa fi seenaa jabaa gootichi keenya akkuma qabu. Egaa kitaaba Sagalee Seenaa jedhu kan qixxaataa olaanaa teessootiin barraa'ee waabeffachuudhaan seenaa gooticha Eebbisaa Addunyaa isin biraan gahaa turre. Seenaa gootota hedduu isiniif qabannee dhiyeessuudhaan isin faana turra. YouTube Keefkoo subscribe, like, commentii kennuudhaan nu faana tura, nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenyadha. Falmata gada bonsaan sirna baagada Oromoo tokko ta'ee diinni isaa bakkee bada. Falmata gada bonsaan sirna baagada Oromoo tokko ta'ee diinni isaa bakkee bada. Ollaan kee bilisoomtee alaabaa ishee dhaabbatte atis mirkaneeffachuu akkamitti dagatte. Falmata gada bonsaan sirna baagada Oromoo tokko ta'ee diinni isaa bakkee bada. Iyyoolee leetti bosonaa toolee. Abaolu beetole, yole jole bale, jabada male, jole arsi, labda dabarsi, jole jima, nungwale rema, jole arge, jajjabo darge, jole laga, jajjaba daga, jole guji, jabada male. Leesi bosonaa tole, leesi bosonaa tole. Ana falmata gada, bonsaan sirna baagada, Oromoo tokko ta'ee. Bakkee bada. Ana falmata gada bonsaan sirna baagada Oromoo tokko ta'ee diinni isaa bakkee bada. Eertiraan bilisoomtee alaabaa ishee dhaabbatte atis mirkaneeffachuu akkamitti dagatte.